Hayyo dureen Habaa Bodaa'uu Dibsaa fi durataan Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO Pirofeesar Mararaa Guddinaa xalayaa ifaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaaf barreessaniin marii taasisuu fi beellamni akka isaaniif qabamu gaafataniiru. Obbo Shimallis Abdiisaas kanarratti maal jedhe kan jedhu guutummaa isaa qabannee isiniif dhufneerra hanga xumuraatti nu faana ta'aa affeerraa keenyam. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting warreen maatii keenyan ta'an subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdannuuf share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisam. Hayyo dureen Habaa Bodaa'uu Dibsaa fi durataan Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO Pirofeesar Mararaa Guddinaa xalayaa ifaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaaf barreessaniin marii taasisuu fi beellamni akka isaaniif qabamu gaafataniiru. Xalayaan ifatti barreeffame kun chaappaa dhaabota lamaanii kan qabu yoo ta'u Sadaasa 18 2025 barreeffamuunis irraa mul'ata. Waajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa xalayichi isa qaqqabus ta'ee gaaffii dhiyaateef deebii kennuu hin beeksisne. Durataan Koongireesii Federaalawaa Oromoo Pirofeesar Mararaa Guddinaa dhimma maalii irratti mari'achuu fi xalayaa akka barreessan gaafanneerra. Pirofeesar Mararaan dhimma nageenyaa naannoo Oromiyaa irratti pirezidaanticha dubbisuu barbaadanii dhaabni isaanii xalayaa kana Habaa waliin akka ifatti barreessan himaniiru. Hummanni keenya rakkoo keessa jira, iddoo baay'ee dhumaatiin jira, Arsii, Harargee, Shawaa fi Wallaggaa namni ni hidhama ni dararama rakkoodhuma kanarratti yoo nu dhaga'anii fi dubbisuu barbaanne jedhani. Kanaan dura dhimma nageenyaa Oromiyaa irratti dhaabotni kunneen lamaan yeroo garagaraatti ibsa baasaa turaniiru. Rakkoon bal'ataa malee gabaabbachaa waan hin deemneef teenyee ilaaluurraa gahee keenya ba'achuuf gaafanne jedhani. Pirofeesar Mararaan yeroo dhiyootti waajjira pirezidaantiitti xalayaan Habaa waliin barreessanii gaafatan jiraachuu akka hin yaadanne himani. Naannoo Oromiyaattis Obbo Shimallis Abdiisaa wajjin qabanis akka laaffate himaniiru. Qunnamtiin keenya akka hin taanetti erga citee waggaa 4-5 jedhani. Marii pirezidaantii naannichaa waliin taasisuu fi abdatan irratti maaltu nagaa booresse, maaltu nagaa fidaa, maaltu gara sirna dimokiraasiitti ceesisaa waan jedhu kaa'uun hin oolu jedhani. Dhimma mootummaa cimsaa marii gaafatan kana irratti ka'uu danda'u irratti Pirofeesarichi deebii kennaniiru. Waa'ee mootummaa cimsaa marii hin ta'us jechuun na rakkisa jechuun dhimma nageenyaa Oromiyaa alatti ajandaa addatti qabatanii akka hin jirre himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa wajjin mari'achuu fi gaaffii kan dhiyeessan uummatni waan isaan gaafatuu fi akka ta'es himaniiru. Maaf teessanii ilaaltuu badaa jirraa, manca'aa jirraa, qeen keenyaa jeeqamaa jirraa, baanee galuu hin dandeenye, nagaa dhabnee ni saamamna, namni ni du'a kan jedhu baay'eedha jechuun komii bal'aa uummatarraa isaan qaqqabu himaniiru. Bu'aan marii kanarraa abdatamu maalidha? Marii kanaanii mootummaan naannoo Oromiyaa waliin waliigaltee siyaasaarra ga'uu akka danda'an abdatu yoo ta'ee fi BBC'n gaafateera. Nuti karaa keenya waan saba keenya baraaruu danda'u, saba keenyaaf nagaa fiduu waan danda'u, siyaasa biyya kanaa fi uummata keenya fooyyessuu danda'u fiduu fi amma humna keenya ni yaalla jedhani. Mootummaan rakkoo biyyattii waggaa 170-150 ture akka ta'utti hiikuu fi fedhii qabaachaa hin turre jechuunis komatu. Fedhii hin qabu moo jettee hamma siyaasa keessa jirtutti dhiisuu hin dandeessu, gara fuulduraatti hin jijjiiramu jettee qotinyaa keessa galuurra dantaa fi nagaa saba keenyaa waan eegsisuu yoo hannee ni fudhanna, yoo ta'uu baate qabsoo keenya itti fufna jechuun dhimma sabaa bakka buunee jedhanii falmanii fi ibsaniiru. Filannoo marsaa darbee irratti sababa dirreen siyaasaa dhiphatee fi otoo hin hirmaatiin akka hafan himuun hirmaachuu dhabuu isaanii fi gaabbii akka hin qabnes ibsaniiru. Warri kanaan dura paartiilee mormituu filannoo irratti hirmaatee jijjiirama siyaasaa fidee gara nagaatti deemamee otoo jiraatee ni gaabbinaa turre, garuu wanti ta'aa jiru murtoon keenya akka sirrii ta'edha kan agarsiisu jedhani. Inuma rakkoonii hammaatee malee waan jijjiirame akka hin jirre himani. Habaa fi KFO'n filannoo bara 2018 irraa akka hirmaatan ibsuun aldureewwan guutamuu qaban jedhan garuu dhiyeessaniiru. Dhaabota lamaan kana dabalatee paartiilee mormitootaa kan filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa bara 2018 adeemsifamu bilisaa fi haqa qabeessa akka ta'u fooyya'insa taasifamuu qabu irratti ibsa waloo jalqabaa ji'a Sadaasaa kanarratti kennanii ture. Marii siyaasaa hunda galeessa
keessaa dhaabbachuu, walitti bu'insaa fi waabii nageenyaa walabummaa caasaalee mootummaa mirkaneessuu kanneen jedhan ulaagaalee akka guutaman paartiilee mormitootaa kunneenii gaafatamanii torban keessatti ABO fi KFO'n kanaan dura marii fi affeerraa ministeerri muummee Abiy Ahmed dhiyeessanii fudhachaa hin turre. Amma pirezidaantii naannoo Oromiyaa wajjin maaliif mari'achuu akka barbaadan BBC'n gaafateera. Walga'ii ministeerri muummichaa waamoo walga'ii rakkoo siyaasaa itti hiikan otoo hin taane waan baay'ee bira darbamee itti diddibamee darbamaa malee rakkoon tokko lama sadii jedhamee hiikamu hin jiru. Kanaaf deemnes bu'aa buusnuu hin jiru jenneetu hirmaachaa hin turre jechuun ibsaniiru. Gama biraan ammoo Piroosofer Mararaan qaama sabaa fi furmaata fidu hunda wajjin mari'achuu fi qophii akka ta'an himuuni. Garuu nuun kallattiin kan ilaallatu rakkoo bal'aa Oromiyaa maal goona kan jedhu waan ta'eef achi jalqabna jedhani. Mariin kun yoo hin taa'amate waliin buna dhuganii gargar ba'uu ta'uu hin qabu. Dhimma gudunfaa tokkorra ga'uu ta'uu qaba. Eenyurraa maaltu eegama kan jedhu dubbatamuu qaba jechuun ibsani. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii isaanii fi deebii yoo hin kennine qabsoo akka itti fufan dubbataniiru. Egaa oduu keenya guyyaa har'aa asumarratti goolabna.